harka kee bareeda laphee naqabi onarra turee ni kottu ammatti obbararee 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 obbararee. Sirbi amma daawwachaa jirtan kun guyyaa arbaa sa'aatii booda eegadha. Kunoo mucaan aliin si abbaan sirbaas kana kan dargee gola aartii Oromoo gara inni beenye jiru ifaadhaa jechuudha. Addunyaa irratti gola aartii jennaan gara inni beenye jiru jechuudha. Assalaamu alaikum hordoftoota hundi isin akkamiin naga jirtu fayyaadha. Dansa alhamdulillah as geenye akka rabbiitiin arragaa waan wal dhufnees gaa yeroo dheeraa tokko gartee hedduu takka haalaan addaan turree jirra. Waan addaan tursis haalli yeroo akka fedhe godha. Hundumaa baraa fi furguggee gajjaanii jala dabranii kanumarraan arragaa bikkaan itti argamu mana kana ni beektan jeetii yaada hordoftoota hundi seenaa. Manni kuni mana gola aartii Oromooti. Ni beektan jeetii yaada hundi keessanuu arragaa waan as na fide waa hedduudhaan wal qabateeti kan inni asitti argameef obboleeyyan kiyyaas kan wal dhabees agartee akkanumatti Alii fi Nasruus kan wal dhabee walitti araarsuudhaan nuti hogguu wal lollu lafee wal lollu gubbarra malee maaliif namni wal lolees duubni isaa araaramaa kan walitti araarsus akka aadaa Oromootti ilma namaatii jechuudha. Biyyuun fedhees biyya teenyaas ta'e biyya alaatis ta'e manguddoon tan jirre hin jirtu addunyaa kanarra akkamitti yoo ta'e manguddoo guyyaa sammuu namaati malee namaa miti. Qaamaan guddachuu osoo hin taane sammuun guddachuudha jechuudha. Kanaafuu har'a waan asitti argame obboleeyyan kiyyaas walitti fidaddee wali araarsee eegartee isin waliif diinaa miti waliif fira jechuudhaan itti asitti mul'ata jechuudha. Kana torbaan darbee kana walitti obboleeyyan kiyya waliif fidaddee Alii fi Nasruudhaa walitti araarfadheetiin maaliif dhaabbattee yeroo namni hedduu kan jedhurraa kan ka'eef agartee akkasumatti obboleeyyan waliin araarfadhee sanirraa kan ka'een kilippii gartee Aliidhaa sirba Aliidhaa haaree amma gadhiifamuu deemu torbee kana keessa kana gartee hojjechuu golli aartii hojjete jechuudha. Akkasumatti gartee namni fi kuni gartee hayyuu keenya golli aartii jabaa keenya namni jabaa keenya akkasumatti obboleeyyan keenyaas kan wal lolan lafee miti waliif fidadhee walii araarfadheetiin kilippii sanis daleenye jechuudha. Kanaanuu asirraan eegalee gaa obboleessa keenyaas kunoo Aliinis gaa isin hordoftoonni hundi sana kan beenyes asumaan mee baradhaa kunoo Aliin abbaan sirbaa kana haaluma jiruu akkuma jiru kanatti gartee gaa obboleessa keenya beekan keenya gartee waliin taane hojjenne kunoo mucaan Aliin si abbaan sirbaas kana kan dargee gola aartii Oromoo gara inni beenye jiru ifaadhaa jechuudha. Addunyaa irratti gola aartii jennaan gara inni beenye jiru jechuudha. Aartii Oromoo tana guutuu as keessa ilaalata. Maqaa miti beeka guyyannu gola aartii guyyannu maqaa miti. Golli aartii san aartii isaa fidatee sama dhufaa jechuudha. Gola aartiileen sana asitti nuu mul'attiin ma jirtiisi. Kanaafuu mee obboleessa keenya mee hordoftoota keenya kana mee nagaan dhugaa fudhume. Ashama jira jirtu hordoftoota maatii chaanala hundi seenaa bakka jirtanitti salaamtaan xiyyeetan jaalalaa lagaaf gaara qaxxaamuruudhaan isin haa geessu kan onnee irraa buqqaatee Oromootiyya isiniin jaaladha. Ani aartistii Alii Baashaatiin jaamaa kanan beekne sararaan tan wal baruudhaan xiqqishoo dubbii waan haasa'inu jira sanirraa dudubbanneetti akkasitti wanni ta'uu deemna. Maali har'aan tana inni kun torbaan dabre keessa nu wajji dhaabbateeti naaf gola aartii Oromoodhaa yookaan Nasruu lola hamaallee osoo waliin lolin dhimma tokko irratti xiqqishoo wal dinnee turre sababa sanirraa kan ka'e naaf innillee gargar ba'uudhaan torbee lamaaf yookaan sadiif akkani ta'a addaan muramnee turre naaf inni isaan maaliif waliin mufanneetiti maaliif nama kana walitti hin araaramne jechuudhaan waldinnee addaan turre sanirraa kan ka'e egaa inni nu iddoo dhufee walitti nu araarsee waliin nu fayyisuudhaan gara hojiitti nu deebisaa jira. Hojii sanirraa amma hojii saniis waggaa eegallu hojiin san viidiyoo kilippii ajaa'ibaa taniin gollee aartii Oromoodhaa Nasruu Jamaal hojjetee bareechee tolchee faa godhee akka namaaf tolutti akka ilmaan Oromoo hundaafuu haala ajaa'ibaatiin din bareechee tolchee akka ajaa'ibaatti kan hojjete Nasruun Jamaal gollee aartii Oromoodhaa tottolchee bareecheeti akkasitti
na hojjechiisee xumuree jira. Har'aan tana egaa naa fi Khaalid wajjin argamna. Khaalid hedduu galata guddaa sirraa barbaanna. Galatoomii uummata keetis gartee asumaan yaa uummata Oromoo gartee namni wanni waliin lallabatuuf asumaan sabiskiraayib akka gootaniif gartee yuutuubiin isaa Azalaa Tubii jedhama. Azalaa Tub hoggaa jennu Azalaa Tub qubee takka takkaan hoggaa ta'u macarrashaa irraa aan takkittiin habba lafa. Xumurrisaa macarrashaa kan jiru xumurrisaa. Xumurrisaa dhugaa feeti karaa irratti ol deebisuu waan jiraati. Azalaa jeeti dhumni qubeedhaa aa takkitti qofaat dabala malee hundi takka takka ta'uudhaan hoggaa taa'u sabiskiraayib gochuudhaan ilmaan Oromoo iddoo mara jirtan kiristaanaa fi musliimii hundinuu akkana eeggatan viidiyoo ajaa'ibaa torbaan kana keessa guyyaa gabaabaa keessatti guyyaa 4 keessatti guyyaa 5 keessatti viidiyoo maxxansuuf hin deema arbaa maxxansinaa toraati. Akkuma kanamii qophiin akka eeggatan gaa uummata keenyattis gartee bal'inaan maaliif ilmi namaa hanqina qabu miti hanqina akka miti garuu gaa waan kun akka istiidiyoo guyyan as keessatti sammuu gola aartii Oromoo keessatti kan dalagame. Maaliif sammuu keessa malee istiidiyoo lafarra jiraatee istiidiyoo lafarraa qabaannee miti meeshaa qabaateeti miti golli aartii Oromoodhaa istiidiyoo mataa isaatiin. Arra odoo meeshaan jiraattee gaa akkuma gartee beektanii sirboota ammaan duratti illee gartee akkasuma akkuma kanaati maaliif gaa namni gaanuma dubbannaa malee gartee yoo abbaan dubbatee ollaan dirmata jedhan yoo abbaan dubbatees firii dirmata jedhan sani gartee maal barbaanneeti yogguu jennu beektaa guutuutti sin dhoonyu dha'uu sin ta'u beekaa jechuun nama ijaraa wal beeku jedhan. Rakkoo hin qabuuti anaa keessa ibsaa fi. Hayyee ibsiifme. Wanti tahee Nasiruu Jamaal yookaan gola aartii Oromoodhaa dandeettii cimaa ajaa'ibaa osoo qabu viidiyoo kilippii ajaa'ibaa osoo dalaguu danda'u Oromootiyya kan sagalee kiyya kana dhageessan har'aan tana Nasiruun viidiyoo san akka gaariitti osoo dalaguu danda'u meeshaa dhabuudhaan jeeqamaa jira. Kanaan maal jettu? Haa egaa. Mee akkuma kanaan haala amma haasofni kanaan haasofni dubbii guddisuun kullee maxxanaan kuffisullee jechuu jecha jaame kun jecha Oromooti jecha jecha lafa taa'u maqsatti kanaaf mee sirba gartee oguu jennu mee sirba kana akkaataa isaa gartee gaa komantiis ni kannatan waan ta'eef hundi keessatti as keessattis oguu kana jennu mee ilaalaa xiqqoo wajjin. Oromiyaa kiyyaa ansirraa fagaadhee. Yana magezate aku hamtu mudade aku hamtu mudade aku hamtu mudade ega aku magartan kana maaliif ni beektaa arkitee amanuu qabda maaliif haala akkamiiti eessa jiraataniiti biyya tam keessa ta'aniiti gaa yookiin beenyee agartee hanguma gartee sammuu dandeessu garuu akkuma wajjin sammuun xiqqoo guddootu as jira utubaan manni utubaa malee dha. Afaan maqaa natti jedhu gadaa namni tokko dandeettii ni qaba jechuun wayii hojjeta jechuun yoo meeshaa qabaateedha. Haa ta'uti mukni tokkos muka waan jedhamu baala yoo qabaateedha. Akkasuma wantoonni akkanaa kun maaliif yoo meeshaa kan hin qabne ta'e fakkeenyaaf lola tokko hoggaa deemtus meeshaa lolaatiif ta'u akka durattiitis ta'e kan ammayyaas ta'e meeshaa qopheeffatteetuma lola seenta malee duwwaa kana seenuu hin dandeessu. Ammoo nuti sa'a hangamta kana lolchiisaa hangamta ka gartee na adeemsisaa hangamta ka gartee ittiin deemuu hin danda'a raashina kiyyaa fi jettee nyaachifattee oguu deemsan amni nan deemsan amna hangamta akkaati jettee dhugaadha yookiin gartee haati san yookiin nyaata gala keessan beekachuu sirra barbaachisa dhugaadha akkasii gaa namni gaa xiqqoo nuti ilmi namaa addunyaarra uumamee dhalatee uumame kun guutuun hanqina hin qabu hin jennu hin qabnus hin jennu hanqina qabnu isin nu sirreessaa isin garuu kan nu guddisu isinii kan nu guddisu isinii garuu isiniin boonna isin jaalannaa isinuma kan abdanneetis dubbanna ammallee durullee ni haasofna kanneen kana fakkaatu duraan ka eegale sirbaa dhaggeeffatan san hedduudha torbeen keessatti guyyaa arbaa kan tokkoffaa yoo ta'e itti aansees kaanis beeksisa gartee akkuma godhametti akkuma gartee yuutuubiirra gartee kanarratti akkasumatti gaa
ajaa'iba jettaniiti waan ajaa'iba sirboota ajaa'iba deemaa gartee komantii yaada agartee namni kun taati tanii arku tanii an agarre taati gartuu jira tanii an arku taati agarre tanii arku jira kanaaf yaadaas gartee bikka gartee hanqina qabnuttis hanqina keenyaas nu himtanii odoo oguu jennu xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne dhalaa hin jenne dhiira hin jenne addaan odoo hin baasin dargaggeessaa fi dulloota odoo jennee addaan hin baasin hunda keessanuu isin jaalna seemas wal qixatti jechuudha. Oromoo isin jaalannaa. Oromoo. Kanaafuu gaa akkasii akkuma gartan kanaa nu guddifadhaadhaatii nu bira dhaabbadhaa. Nu jajjabeessaa. Nu jajjabeessuudhaan garuu abdii teessan haasa'u jirraa abdii nutti horaa isin jennaa uummata Oromoo maraan maal jetta? Azalaatu hin dagatinaa. Azalaatu midhaan keessanii. Fuula duraaf akka ajaa'ibaa tottollee babbareennee isinii dhiyaachuu deemna waan ta'eef nu jajjabeessaa. Sirbii amma daawwachaa jirtan kun guyyaa arbaa sa'aatii booda sirba kana eegadhaa. Uummata Oromoo mara kan addunyaarra jirtan gaa san akka biraa gaa waan goggootan san ni beektanii gaa maal beektaa? Viidiyoo kana hoggaa daawwattoota subscribe like share godhuudhaan iddoo mara akka ga'ee oduun tuffacaatu godhadha. Mucaa kana laal qishoo gartee laal ijjiin soddoo keessa guutaa jirti akka guutamu godha isinii godha. Laal jiruu ni beektaa? Beekaatiif asiin daabbotiif warra dhoosu feena gaati laammarra dhoofna dhoowuun taatu isinirra daddarbaamee isinii jeetii wayiwaatu jiraatii waan isinii bita kana hundi keessan uummanni Oromoo ni jiri. Bye. Isin jennaa galatoomaa.